Gaafattoota keenya amma bakka nuyi argamnu hawaasa Tingboon jedhamu keessatti hawaasa Oromoo guyyaa kanas ayyaaneffachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamanii argamnee jirra. Gaaffii tokko tokko namoota gaafachuudhaaf iddoo kanan jira. Gaaffii kanan gaafadhu yeroo kana bakkeetti kan argamtudha. Mee maqaa kee naa ibsitaa lama dhuftee wajjin? Maqaa kiyya Feeruzaa Hussein Adam Naajjaani magaalaan inni irraa dhufellee Mooddee jedhamti. Baga nagaan dhuftee walitti qabama irraa kan attamitti ilaalte? Walitti qabama irraan tana haalaan gaariidha. Wanni hundi qophaa'ee jira. Hawaasni Oromoo hundi asii wal ga'anii jiranii haalaan gammachuun itti dhaga'ama. Baay'ee gaariidha. Lafa dhufte aadaa Oromoo gaggeessaa jirtu kanatti? Takka ni gaggeessina akkanatti. Baay'ee gaariidha. Yeroon kun yeroo itti Oromoon hundinuu dammaqee aadaa isaa gaggeeffataa jirudha. Gara fuulduraattis hawaasa kanaa wajjin walitti dhuftanii hojjechuudhaaf karoora qabu. Baay'ee gaariidha. Gaaffii deebii muraasni baay'ee galateeffanna. Baay'ee galateeffanna. Yeroo kana immoo dhaggeeffattoota keenya iddoo kanatti kan argamtu Tigisti Jimmaa jedhamti. Tigisti Jimmaa bakki isheen jiraattu as hawaasa Tingboon keessatti. Mee maqaa keetii fi hiika hojii keetii as iddoo kanatti qabdu dhaggeeffattoota keenyaaf kunaa ibsiteen. Ani Tigisti Jimmaa Abdii jedhama. Tingboon Mooristaan keessatti argama. Tingboon kana keessatti argamta. Maalidha hawaasa kana keessatti gaheen kee? Dubartoota laalchiseetti inni dubartoota irratti hojjedha. Dhimma dubartootaa fi dargaggootaati? Ijoolleellee qabsiiseetu. Karoorri isin qabdan warra mootii kana wajjin akkam gara fuulduraatti? Baay'ee bareeda jedhanii yaada. Ammallee baay'ee bareedarra jira jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya isheen ammaan wajjiniin gaaffiif deebii godhee Tigisti Jimmaa jedhamti. Bakka kanatti itti gaafatamtuu ijoolleetii fi dubartoota taatee kan hojjettu aadaa ijoollee fi aadaa dubartootaa akkasumas dargaggootaa guddisuudhaaf itti gaafatama kana fudhattee socho'aa kan jirtu wajjiniin gaaffiif deebii godhee gaaffiif deebii nu laattee guddaa galatoomti. Yeroo kana immoo iddoo kanatti kan argamu obboleessa tokkoon argaa jira. Mee maqaa keetii fi eessaa akka dhufte naaf himtaa? Maqaan kiyya Abiib Ahmad Yunus jedhama. Kanan jiraataa ture namoota akka biraan ture amma garuu asitti jijjiiramee Tingboollee hawaasa Tingboolitti dabalamuu kootiif baay'ee gammadee jira. Bakka biraa turte jechuudha? Bakka biraan ture namoota akka biraan ture yeroo amata dheeraadhaa fi amata sadii ol achi jiraadhee asii hawaasa kootii saba kootii walitti dabalamee waan sochii gochuu barbaaduu fi dhufee amma baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Bakka turtertaa sababii hawaasa Oromoo wajjin galchan hojjettu jettee iddoo kanatti jiramte jecha baay'ee gaariidha. Sochii isin gochaa jirtan amma yeroo kana maalidha? Sochiin asitti kunoo walitti dabalamnee hawaasa waliin asumatti waan rakkoo keenyaa waan tokko tokko waliin mari'ataa asii sochii tokko tokko godhaatuma jirra. Amma akkuma argitanu kunoo asitti keessumoota baay'ee qabna. Keessumoonni keenya illee baay'ee dhufanii nu gammachiisanii gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Gaaffiif deebii mul'atte guddaa galatoomi. Aadaa Oromoo akkasuma jabeessan akkasiin kutuutan kana caalaa akkasii hirmaannaa guddaa gootan abdiin qaba. Baay'ee isinitti galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u.